salphina argitanii tokko sanii lammaffaa ammoo maal isin jechuu barbaada beektanii gizee shaaworii dhiqattanii jettan gizee shaaworii dhiqattan dhiiratti hin dawwalinaa wallahi gizee shaaworii dhiqattanii jettan dhiiratti hin dawwalinaa dhiiraa waliin haasayinaa gizee san sheexanni akkana si godha shintibeetii keessaa si faana waabee akkana si godha sheexanni shintibeetii keessaa si faana bahe gizee shaaworii baate dhiiratti hin dawwalin akkana illee jette ammas gizee galgala gachiiftee itti erpoonii gurra kaayattee inni ciisee jira ati ciiftee jirta hin arganin obboleettiti inni bakka ciise jira ati bakka ciifte jirta sheexanni jidduu tana jira walin milissaati walirraa waraabbatinsaati lubbuutii yamee akkami ciisaarta akkana ciisaa jira maaluuf jalaa qabda akkana mee maal uffatteerta akkasii ofirraa eeganas hin jedhe ofirraa eegi asirratti tiktokii kanarratti yoo viidiyoo na waraabbatallee inni feemasiidha dhugaatiyyattu bayyaawwanni jettu hin jiru obboleettiiti dhiirri oromoo osoo ka dhugaa baaftuuti dhugaa daabboo baafti dhugaa durbummaa baafti dhugaa viidiyoo daabboo sirraa waraabbatee baasa rakkoo hin qabu inni feemasiidha homaa na godhuu hin danda'u rakkoo hin qabu inni sheekiidha homaa na godhuu hin danda'u rakkoo hin qabu inni qeesiidha homaa na godhuu hin danda'u rakkoo hin qabu inni akkasii homaa na godhuu hin danda'u obboleettiti dagadhu waan akkasii dagadhu anas hin jedhe inni sheekiidha inni abbaa qabeenyaati inni feemasiidha waan kana godhuu hin danda'u waan akkas godhuu hin danda'u waan akkas jedhamu tokko hin jiru walfaatee daabboon ta'e hoon harma haadhateetiiti daabboon tiiki harma haadhateeti harma aayyooteeti deebitee koota harma haadhateeti akkas dagadhu daabbootii asirratti arguudhaaf hudduu harree seentaa kalbi walfaatee daabboon ta'e hoo agiranii tokko sadi gizee shaaworii seentan dhiiratti hin dawwalinaa irra deebee sirikima gizee shaaworii baatan illee dhiiratti hin dawwalinaa gaafa jechuudha wanti ji'aasitti dhufee ka'ee dhiqattee erga geessitee booda gaafa qaama dhiqattee qaama kan kee qulqulleeffattu dhiiraa waliin hin haasayin argitanii hin haasayin dhiiraa waliin guyyaa san kottu maammee arsii ta'ettu sabboona arsii ufiin jedha wanni hagattii tanaa wanni osoo nama bira dhaabattee nama biraa mul'anne limmoon illeen guddadhu kan ta'eetifuyyuu wanni hagattii tanaatu kun wanni hagattii tanaatu komantii hunna ofiitii wal barreessu hudduu harree seentaa deemu argitanii tokko sanii lammaffaa maal isiniin jechuu barbaadan akka kiyyatti kana dura illee inuman dubbadha amallee inuman dubbadha osuma kolfuu dhugaa isinii himaman isin naan beektanii bara waan qoosu seetan ani osuma kolfuu dhugaa isinii hima osuma qoosu dhugaa isinii hima bari isin shamarran akkasii wal aniifisin akkasii wal jala tarree bara osuma qoosu dhugaa isinii hima osuma haasa'u dhugaa isinii hima an jechuudha isiniif galee waan isin jechuu barbaadu maali dhiirri abbaa fedhee haa ta'u fi akkati sapiraayis taatuufi namni aayifoonii namaa bite tokko ashagee fideetiin sapiraayisii si godhaa jechuudha waan san hanga bantee laaltuuf muddamta banamee gaafa alarraa si dhufee waan ati sapiraayis taatu tokko hin jiru jechuudha siif galee gatii kana ta'eefi mee atini gaafa akkasitti banamtee sa'aa 24 teette gaafa akkasitti banamtee sa'aa 24 teette maasirraa hawwadamni mee dhiirummaan kunuyyuu abbammaan manaa kan kee kun meeshaa laka boruusi fuudhuu barbaadu kun maasirraa hawwa maaliin daddafee si arguudhaaf hawwii godhata maaliin bakkati jirtutti si dhufuudhaaf hawwii godhata mee na hime hawwii takkan qabu jechuudha wanni inni sirraa barbaadu tan silaa ittiin sirraa gammadu fedhu isa bira jirti argaa jira ganamas galgalas guyyaarra viidiyoo kooliidhaan sitti dawwalee
guyyaa nam akka inni barbaadu ta'aafii jirta achi garagal waan sila qaamaan gisee sibira galee godhu achi as garagal ol ka'ii dhaabban gara asiddeebi mee akkas ta'i mee akkana godhu mee asiin baasi mee asiin deebisi akkana ma jajii gamana baasee jajuutitti si jajaa jira jechuudha. Haya ishii namni hadda qaama kan keetana boolloo tan teetana argee jedhe namni fedhii silaa gaafa siree irra ga'e sibira amma gaafa sibira gaheetiin si hojii ciise waan kana silaa si hojii raawwata waan nama oonlaayinii meeshaa chaayinaatiin si hojii raawwataa jiru kana jechuudha. Waan meeshaa chaayinaatiin amma si hojii raawwataa jiru kana albeeta muttiin ufin qalaa jirtu sana gaafa silaa qaamaan sibira gaheetiin jedhe guyyaa sanii jechuudha guyyaan inni sibira sirraa arguu jechuudha. Argitanii guyyaa san kana hunda dhiiseetiin haddaa jira jechuudha hadda silaalaa jira jechuudha. Oonlaayinii irraan sirraa laale jechuudha. Bulee taatee gurraattii taatee diimtuu taatee magariisa taatee sirraa laallataa jira jechuudha sirraa geeffate. Sirraa geeffate bara. Badisnii hime bara namni tokko gaafa meeshaa takka sii fide ashagee sii fida fuudheetiin ashagee akkana godhee sapiraayiziidha jedhee sii fida bantee hagalaaltuun muddamta maaltu achi keessa jira aayifooniidhamu xalayaa wayiitimu qarshii wayiitimu maaltu as keessa jira laata meeshaa kana keessa jette muddamta haga bantuufi su'uudii irra taa'ee sii biyya jirtu akka barbaade si godha biyya taa'ee sii koyeeti jirtu kaatar jirtu beeruuti baareen jirtu akka barbaade si godhaara jechuudha. Haya maal godhuu si hawware maal godhu kottu naa gali bareedduuti siin jedhe haadha ilmooti yaa kottu naa gali maaf siin jedhe waan siin jedhuuf takkan qabuu jechuudha. Geessaa fi jirta godhaa fi jirta guutaa fi jirta maal sirraa barbaada yaa bal'axeeti yaa ganamete maal sirraa fedhame na him sirraa geeffate. Ammas rabbiin kiyya dhiifama naa godhaati faate maqaqadhoo jechuudha waan bonni itti bu'e fakkaatu tana rabbiin jala dha'ee itti gadhiise simmeeti. Kushiiraa keessa teettee ka distiin duuba isii kanarraan ol daraddarame kana viidiyoo tokko fayyoo ilaalan distiin duuba isii kanarraa ol daraddarame. Ammas asitti kifiliin isiin keessa bultu kun iyyuu ilaali kifilii hoolaanuu keessa hin bulle ka fakkaatu kan as keessa teettee jedhaa bulti. Maali eessaa fuutan jedhaa hin bittanii jedhaa barfiqirii akkasii. Wallaahi kunoo gisee ilaalan garaan isii kun jechuudha anjaawwitu kaameraa asirraa gafiddi garaan isii kun akkana jira kunoo ilaali waan idimee likkii isii midhaanii waliin argine waan mana hidhaa diiddee ilaali azzabamtee baate kana fakkaatti. San keessa iyyuu ganmataa kiyya bareedaa kiyya lubbuu koo kaameraa as gadi fidde garan ol deebisuu gara fuulaatiin maal arginaa lafa shaklichi. Wallee bara waan ajaa'ibee gaafii natti ta'u keessa obboleet jala kana waraabii as argi jedhee miti waraabii fuudhi jedhee itti fidi. Inni karaa fuula kan kee wayii barbaada fuula kan kee fedhu bar fuula kan kee gaafa jalqaba salaam aleekum jedhu si arge. Argitanii guyyaa isa sirraa geeffatee jechuudha. Fuula kan kee karaa si argee jira. Jala karaa miti kan inni barbaadu obboleetii hoo wannummaan ati gara fuulaati ol fiddu maal daabboon yeroo ammaa mattaawwan qabdu paaspoortii hin qabdu ishaaraa hin qabdu wanni beekaa jiraniin fuulaan beekaa jira. Nama gisee viidiyoo tokko ka dhiiraallee kan dhalaallee fuudhanii na erganii waan biraa hin godhu fuula laala kaameraa gara footitti achi oofe. Anuma keessattuu ka dhiiraa tokko fa wallaahi ijumaanuu arginan godhu a'uuzu billaahi mina sheexaan rajim. Ka dhiiraa tokko fa amma ijumaanuu laalinan godhu jechuudha. Dafee kaameraa gara foote viidiyoo gara footitti achi oofe fuula laala fuula ka eenyuuti. Kan nama beekuuti moo kan nama hin beekneeti. Maal godharee wanni godhu tokko hin jiru. Tokko fa amma dhiyoo tana jechuudha. Hoolotiin gara sadii duubarraan ijaajjite duubarraan akkanatti isa laalte inni ammoo biyyee keessa akkana godhataa jechuudha. Hoolotii keessa dhaabatee.
lafeen isaa kun keessaa yaate akkanatti kun gaala gammoojjiin qabde fakkaata ta'u fi diifuu gizee akkana laaltanii jetta. Yana takka bara wallahi dhugaa isin jira. Takka deemanii carraa keeti. Parastaamolii tante shaantaa keessa buufattee parastaamolii tante shaantaa keessa buufattee takka deemteetiin bakka inni jirutti qaama waan barbaadde waliin ta'uu si wayyaa bar. Ansan filadha. Adunyaa kan irratti taa'ee qaama kiyya kan natti hin jirre kana waan natti hin jirre kana godhuu irra deemee qaamaan bira dhaqee cinama fayyaati yalle fayyamati yaafuu gaariidha barsunam. Fakkeenyaaf dhaqee irraa gammadee biraa galee jechuudha. Habadas ta'uu haamishas ta'uu dhaqee irraa gammadee biraa galee takka irra lamatu jira jechuudha. Fayyamati yaafuu irraa gammadee biraa galee. Asirratti garuu taa'ee boru ayyoon tiyyas gaafa tiktokii banate yookaan ammoo gaafa feesbuukii banate bade waan mucattii tiyya musil bade tun mucattii tiyya. Abboon kiyyaallee gaafa akka tiktokii mucattiin tun teessanii dhani gaafa itti fidan qotiyyoo lafa gadhaabe laa mucattii tiyyaa miti. Maal mee kana hundaan maaltu nagay? Ka tokko saal yoo oobarii dhufe deemanii bakka jirutti parastaamolatti ofii akka milisee hin milinne silaa yuuni beektanii yeroo ammaa milisee miliqaa jira. Parastaamolatti shaantaa keessa kaadhee deemee bakka jirutti dhaqee irraa geeffadhee biraa deemu. Eega oobarii dhufe maal godharre? Takkara lama jira. Isaa Suudii jiru kana re'ee bira. Isaa Itoophiyaa jiru kana qotee bulaa Itoophiyaa jiru kana. Hundaafu minim madaraga achilim isiniif haala haffisu isiniin jedha. Anammoo walumaa galatti warri ijaazaa deemtanis kana dura isinii himee jira. Ani isinii jedhee jira. Warri ijaazaa deemtanis warri dhiira biroo deemtanis jechuudha. Ijaazaa deemuun eega dirqama ta'e parastaamolatti teessan shaantaa keessaan nabinaa. Faarmaasii irra jirti. Afaan Ingiliffaatiinis wallaaltanii afaan Oromiffaatiinis wallaaltanii afaan Ingiliffaatiin dubbisa. Argitanii tokkotu amma dhiyoo tana maal jedhanii ana hormaa waan jedhe bitu wallaale ka jaartii ofiitii kiniini bitu barbaada. Ana madam no baby jedhan. Argitanii ana madam this no jedhan. Akka daa'ima garatti hin qabanne waan ganyaattuu barbaada madaamii fiyyaa jedhe. Argitanii deemaati faarmaasii naannoo keessan jirtan dhaqaati yooma afaan illee wallaaltaniitiin jettanii ana this no jedhaani. Oma isiniin jedhu wallaalee bara.